يا جنة يا قرقرة راكاسي أما وسنا روبي تهيم بيتراتون أكنتاي أما ilmaan namaa akkasii abbaan hambee baanu ijoollee durbatuun hawataa boondii shan kennanii fi ilmaan namatu irratti gurguramu. Odoo qawween dhukkaatu namni taa'ee jimaa nyaata. Dhaggeeffadha. Biyyoon tun biyya akkanaati. Namni biyyoon tuleessa gaafa sheera kaannu asi kaanne sanbateen nu katamaa jedhee orma ilmaanumti keenya nutti shaffatan. Sadeen makkannaan sirraan qabu jedhee narraa kutata. Markaan taanuma har'a wallaahi billaahi ija keeritiin nalaala mana haakimiyaan dhufe. Mbee rabbi si haa fayyisu jaa. Aamin aamin yaa obboleeyyan ka. Gaaddisa kanaa yaadeen dhufe. Abbaa qonna nan qochiif. Saawa nan tissisiif. Odoo gaafa na qaraasisee mishaa. Biyya tana itti carraaqe. Gaafa galmi kamiseedhaan dhaabamu. Abbaan gadaa dhaabamu maqaa keenya. Manguddummaa armaana erganiitaan asaayitaa bu'e. Gaafa wanniidha alii qorichoo ufat jedhamu uummata liifaa wajjinan dubbadha amma. Yaa obboleeyyan kaa biyya balleessine. Ilmaan keenya kani akkamitti madaa duddaatiin dhumna. Akkamitti dhiyeegladha allaalatti qawwee dhukkaaten nama hafeen ilmi dhiiraa waraanni sadeen karrayyu jahan abbo sadeen makkannaa suubba roobin akkamitti nama ruhaa achitti gateega hin dhumuu fuulan hin dhumuu qaba hoo dhumne hoo amma wannan isinitti karaa mataa godhannee mataan keenya haa deemnu lammeessaa yaa mootummaa nama ilmaan namaa nama jalaa fuudhu uummata jalii sila hin kadhatin kadhuan namni ilmaan namaa fuudhu narraa baduudha wallaahi billaahi wannan isiniin jehu tokko tahaadha isii fuudhaa heerumaa namni jalaa diige sanbatee sadeen itti deebisee saargatii fi abboodumaa bira karkooruu ana balleesse hamma ifa tiyya nan fuudha waan kanarraa balleesse waan kanan isiniin jaa isin galaanfaman isiniin jaa. Jiraachuun keenya sabaaf yoo ta'uu dhabe du'uun keenya sabichaaf miidhaan ta'u. Garuu ilmi namaa sabarraa argama. Saba irraa argame saniif jiraachuun dirqama ta'a. Saba isaaf wareega fi aarsaa qaalii akkasumas lubbuu deebii hin qabne kaffalee har'aan isa geessan dagata yoo ta'e. Innis ekeraadha akka yaada Jaale Jirsoo Wallootti. Keessaafuu ilmaan Oromoo hanga har'a geenyu kanatti wareegama kana jedhanii ibsuuf nama rakkisuu fi ibsamee dhumuu hin dandeenye uummanni keenya nuuf kaffalee jira. Mee kutaalee Oromiyaa garaagaraa dhiisnee aarsaa qeema keenya godina Walloo irratti kaffalame haa ilaallu. Isa fagoo dhiisnee waggoottan dheeraa yookaan ammoo waggoottan fagoo dhiifnee kan bara 2 fi 3 gidduutti kaffalame haa ilaallu. Aanaa baateetti aduu saafaa bara 2020 takka sa'atii wal fakkaataa keessatti diroonii yeroo 7 darbatamuun isaa kan yaadatamudha. Akkasumas ammoo namni gabbaafame jumlaan ajjeefame. Guyyurraa gaaddilee affaaniin ilmi namaa dhumaa jira. Dawaa caffaa daandii gurraacha irratti goota meeqa dhabne yaadadha. Dawwee harawaa kaarriphoo namoota 19 bakka takkatti dhabne. Burqaattis akkuma kana dhabne yaadadha. Aanaa Arxummaa Fursee dildil intaleetti yeroo takkitti nama 47 sa'atii wal fakkaataa keessatti dhabne. Jiille Dhummuugaa ganda baxxee wasan qurqurii fi gubbaa waacuutti gochisuu kanneessaan fiinxaleeyyii Amaaraatiin raawwatame. Akkasumas daa'imman harka qalleeyyii ji'a 2 fi waggaa 5 kan ta'an obbolaa 2 haadha fuula duratti gabbaasanii albeedhaan qalan. Mee kana hunda asumatti haa dhaabnu. Kan hunda isaatu asumatti dhiisee
wanti kana hunda kaaseef si yaadachiisumaaf har'a biyya hambaa keessatti ilmaan dhalchaa jirraa mee egereen ilmaan keenyaa maali akkamitti guddatan biyya hambaa biyya nuuf ta'uu danda'a gaafii hawaasa kanaati beekadha waan gaafii mataa kiyyaanatti ta'e gaafii isiniif dhiyeesse nutis aarsaa nuuf kaffalame ilaallee yoo har'a qabsootti jabaachuu dhabne irbaata rasaasaa ta'uun keenya sin oolu egereen ilmaan keenyaatti sanidha shakkii tokko irraan qabu kanaaf egeree ummata keenyaa haa ilaallu egeree ummata keenyaa waliin haa bareechu akka dandeettii qabnu walitti haa deemnu waliif haa abboomamnu hooggansa keenya kabajnee abboota keenya jalatti masaqamne dhugaa walitti himne quba ofitti laannee dhugaas ofitti himnee namatti himaatee akka sanii tarkaanfannu hin qabsoofnu yoo ta'e nuti galata wallaaltii akka ta'e asumatti hubadhu akkasumas nuyi dhaloota qubee osoo hin taane dhaloota bubbee akka taane hubadha bishaan gabatee irraati namni seenaa isaatiitii fi aarsaa hawaasni isaatii kaffaleef hin beekne jechuudha. Warri garee walloo jalatti argamtu kan yaadaanis ta'ee dinagdeenis jirtu galatoomaa jenna fayyaa siifaa waartu garuu yaadituunis hinillee laallattu akka hin mufanne yaa warra jarjartu. Garuu galatoomaa jechaan kiyyan ooltu wanni nani dhufeef dhimmishiin laallattu walumaa nagarra nufaanuma turtu wal gorfachuu malee komiin biraan jirtu shabarran walloodhaa dhibbaan lakkaa'amtu warri garee kanatti calliftee laggamtu. Shabarran Oromoo kutaa biraa dhufte kan jechaanii miti gochaa mul'ifatte sintu dhiiga kiyyaaf walloodhaa dirmatte kan yaadaanis ta'e sinii gumaachatte galatoomaa jenna saba keef dhaabbatte foontu foonii dhiiga seenaa kan hojjette. Shabarran walloodhaa eessa nurraa dhatte biyya jijjiirratte moo nu keessaa godaante warra biyyaa qabdu akkamiin dagatte feesbuukaa tiktookii firooma godhatte biyya nagaa dhabde yaaddoo keessa galteen nu biraa dhabamte. Bara kana bichaa qeerroo meeqa dhabde kaniin dangarratti dhibbaan wareegamte atumti naa soomte ati naa salaatte asiifan gumaachaa qeerroon biyyaa qawwee dhootte ati naa shubbista tiktook irra deemte. Eessa nurraa dhaqe mee baay'inni namaa kan biyyaaf dhaabbatu lakkoonnu 50 biyyaa wamaan qabnu riminninni kumaa feesbuukaa tiktookiin nuun baasu gongomaa qeerroo qarreen jenna hundinuu tokkumaa takkaa hin agarre irra baay'ii namaa. Silaa ilmi namaa hammuma jiraate tokko namaa soomee tokko sii salaatee tokko dangaa biyyaaf lubbuu qaalii laatee tokko isaaf gumaachee eelee dalagate. Ati naaf iyyitaa tiktook irra baatee feesbuukii gaaf duraa sinuma komate silaa hin jaalattan kan dhugaa dubbate takkaa hin laggamne yoo sin gorsuuf taate. Gareen qeerroo walloo waamicha godheeti shabarran walloodhaa jirtan biyya laatii akkamiin dagatte qeerroo biyya keetii lubbuu deebiin qabne barsiif laateeti. Kaniin wareegamuu bar ilmoo dhiiraatii akkamiin dhabdaniif wama rasaasaati ankomii fi miti sin gorfachuu kootii dhiifama nagootan walumaa galatti galatooma. Walaloon beeku xiqqoon hasaasa tiktookiin hambaa si daddamaasaa irriiban qabdu ija si jaamsaa garaan na gubate hin dhiisu haasaa qeerroo fi qarreen ka'aa wal kaasaa waan qabdanirraa mee xiqqoo baasaa gaaf biyya galte maaltu si baasa yoomuu nu mootu gadeen ilman najaasaa hiddi haa gogu faannoo ilman najaasaa oromoon tokko maaltu adda baasa oromoon tokko maaltu adda baasa. Ehehee faannoo faannoo qizenዋ ተሸውደሻል ቀይሮ መጣልሽ ምን ይሻልሻል አገሩን ለቀሽ ሂጂ ተብለሻል ኦሮሞ ጀግናው መቼ ለቅሻል ፈስሽን ይዘሽ ገደል ገብተሻል ዱሮን ፈጣሪ የሳት ብሎሻል ዱሮን ፈጣሪ የሳት ብሎሻል ገለቶማ ኦሮሞ ኮሲነን ጃላዳ ሆላ ቡላ ደጋጋ ዴበና ደራራ ፊሬን በረካ ብየ ኬሰን irratti አባ ቶርበናፍ ለካ ብየ ኬሰን irratti አባ ቶርበናፍ ለካ Ees kabaja dhabuu du'aa koos gubanii madoon koos yaala dhabuun harkaaf miila muranii qe'een kiyya guutamee qaama naafaadhaanii qe'ee kiyya guutamee qaama naafaadhaanii wareegaaf aarsaan kaffallu badii biraa miti yakki oromummaa yookaan muslimummaa oromummaa kiyya kan naaf kenne uumaa maaliin godhe ani oromummaa kiyya kan naaf kenne uumaa maaliin godhe ani Lakkisaanaaf dirmadhaa lammii kiyya sunii gaafan jiru na aarsaa gaafan du'e na faarsuun lubbuu kiyya hingitu gaafan du'e na faarsuun
Mootummaa ilmaan kiyyaa addunyaatu beekaa boruna faarsitu har'a naaf hirmadhaa.